Qur'aanni jecha rabbiitii miti jedhaniitiin namootni mormuu barbaadan aayaa qur'aanaa armaan gadii kana dhiheeffatuudhaan qur'aanni jecha rabbiitii miti jedhaniitiin nama mormu. Garuu aayaan qur'aanaa isaan dhiheessan kun faallaadhaan jecha rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ta'uu kan mul'isuudha jechuudha. Viidiyoo kana keessatti waan kana ilaallaa namni muslima taatan dogongorri kun namoota muslimaa bira akka gaheetiin namni hin dogongorreef jecha viidiyoo kana sirriitti biraan gahaatiin ajriin hojiin argadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيتش إرقامادا ربين كنا سبحانه وتعالى قرآن كنا جيتش إرقامادا جريدين دبتي جرا مال جيتشو كجر وجيني لالله جلق أبا قبتي تقوفا راتي مالي لالله قرآني جيتش ربيتي جيتش ربي تأو إسا رقان مالي دا كجرو إن شاء الله رقا إسا tokko tokkootiin wajjin ilaalla sirriitti qabadha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala qur'aana kana keessatti suuraa Tawbaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti yoo dubbatu maal jedha? Wa in ahadun minal mushrikiina istajaaraka fa'ajirhu hattaa yasma'a kalaama Allah. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Tokkochummaan warra mushrikaa irraa ta'e yookaan warra rabbitti qindeessu irraa ta'e nagaha na godhi jedheetiin akka nagaha isa gootu yookaan sirra barbaadu ta'e maal godhi nagaha isa godhi hanga yoomiitti hanga inni jecha rabbii dhagahutti jedha. Jecha rabbii ka jedhame kun kalaama Allah ka jedhudha. Innis eenyu qur'aana. Kanaaf rabbiin qur'aana kana maal jedhee dubbate kalaama Allah jedheetiin isa dubbate. Rabbiin suuraa biraa fakkeen suuraa Ghaafir, suuraa Zumar, suuraalee biroo keessatti illee maal jedhee dubbata? Tanziilul kitaabi minallahi al-aziizil aliim. Qur'aanni kun rabbii injifataa ta'e ka beekaa ta'e biraa ka buufameedha jedheetiin rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala qur'aana kana akka jecha isaa ta'e akka isa biraa buufame dubbataa jechuudha. Nabiyyiin illee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadiisa sahiha ta'e kan Imaam Abi Daawud faati suna Jaabir irraa odeessan keessatti yoo dubbatan akkana jedhan. Alaa rajulun yaxmilunii ilaa qawmihi فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي جرنا جراني tokkochummaan ismirraa ta'e namnummaan tokkochi gara qawmii isaa yookaan gara ummata isaa orma isaa fuudhee nan geessuu jedhani. Qureeshonni akka jecha rabbii kiyyaa an namatti hin geessine na dhorkanii jirani isinirraa namnummaan tokkochi illee qabateetiin ummata isaa bira nan geessuu jedhani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf maal jedhaa jiran Nabi Muhammad jecha rabbii kiyyaa jedhan. Qur'aanni kun jecha rabbiiti yookaan rabbiin irraa kan dhufeedha malee kan Nabi Muhammad yookaan nama biraa irraa dhufee miti jechuudha. Qabxiin tokkoffaan isa kana. Qabxiin lammaffaan qur'aanni kun akkamitti rabbi irraa bu'a? Adeemsa kamiin rabbi irraa gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'e jecha haa ilaallu. Jalqaba rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala kallattii sadi'iin ergaa erguun nama dubbisa. Nama tokko yoo dubbisuu barbaade rabbiin keenya kallattii sadi'iin nama dubbisa. Kanallee rabbiin suuraa Shuuraa boqonnaa 42 lakkoofsa 51 irratti maal jedhee dubbata? وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا مال جتشورا ربين نما توكو كالتي سدن أرمان غريتين دبسا جدا إنس توقفان وحي الآن وحي يتشون كامي ربين وان توكو نمت جيسو بربادي يوكان إرغما إسا توكو وان توكو جيسو بربادي مال قدا فوريتي وانتو مسان قلبي إسا كيسا بوسا فكينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثا صحيح تايتوكو كيست يودو بتمال جراني إن روح القدس نفث فوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب هي كان يسامل يجورا نبي مال جراني حفور كلون جبريل يجورا رب الرا وان كان في ديك قلبك يا كيس بوسي جران إني اسمالي دا أن نفسا لن تموت لبون تكا rizqii isii ajala isii osoo hin guuttatin hinduutu sababa kanaaf jecha rizqii keessan tolfadhaatiin bareechisaa barbaadaa jedhani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokkoffaan kallattii kanaani. Lammaffaan girdoo yookaan dahoo duubaani. Girdoodhaan fakkeenya Nabi Muusaa akkaataa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala itti dubbisaa ture. Rabbiin daariikti itti dubbata garuu Muusaa ni dhagaa garuu rabbiin hin argu. Girdootu jidduu jira jechuudha. Jira lamaan jidduu. Kallattii kanaanillee rabbiin nama tokko ergaa erguu danda'a. Kallattiin sadaffaan ergamaa erguudhaani. Ergamaa ergee fakkeenya Jibriiliin fa'a. Jibriiliin fa'a
nama tokko ergeetiin akkasitti wahii yookaan beeksisa isaa itti godhuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallattilee sadan kanniin keessaa sadanuu fayyadamanii jiranii garuu baay'inaan Qur'aanni kan ittiin bu'e ergamaa erguudhaan ka sadaffaa kanaan jechuudha. Rabbitu Qur'aanni jecha rabbiitii rabbiin jecha isaa kana maleekaa Jibriil jedhamuun gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buuseenii jechuudha. Kallattii kanaan Qur'aanni kan bu'e. Jechi Jibriil abatee dhufe sun jecha rabbiiti malee jecha Jibriiliiti miti. Jibriil jecha isaatii miti kan gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fidaa ture. Jecha eenyuti? Jecha rabbii gara qalbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buusaa ture. Kanallee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ragaa isaa maal jedheetiin nu dubbata. وإنه سورة شعراء كيستي وإنه لتنزيل رب العالمين قرآن يكون ربي عالما براك بوفا ميل أجد نزل به الروح الأمين روحي أمانا ما يوكان جبريل تو إسان قبتين قديبو إجد إنو نرتي على قلبك لتكون من المنذرين قلبي كإرتي قرآن كانك قبتين ربي برا قديبو سيجد خناب Jibriiltu rabbiin bira gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buusee jechuu. Kanaaf Qur'aanni akkaataa kanaan rabbiin bira gadi bu'ee jechuu. Qabxiin lammaffaan isa kana. Qabxiin sadaffaan jecha ergamaa kan jedhu hoo hiikkaan isaa maal jechuudha jettanii gaafachuu dandeessanii. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala Qur'aana kana keessatti iddoo lamatti Qur'aana kanaan maal jedhee innahu laqawlu rasuulin kariim. Qur'aanni kun jecha ergamaati jedheeti isa dubbate. Jecha ergamaa kabajamaati jedhee isa dubbate. Tokkoffaa suuraa Takwiir lakkoofsa 19 irratti. Lammaffaa suuraa Haqqaa lakkoofsa 40 irratti. Suuraa Takwiir lakkoofsa 19 irratti ergamaa kan jedhame maleekaa Jibriil jedhamuudha. Akkasuma suuraa Haqqaa lakkoofsa 40 irratti ergamaa kan jedhame immoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf rabbiin keenya Qur'aanuma kana jechuma isaa kana maal jedheetiin dubbate inni jecha ergamaati jedheetiin dubbate. Jecha ergamaa jechuun maal jechuudha ka jedhu inshaallah wajjin ilaalla. Akkuma amma dabarsine aayaa lamaan dabran keessatti rabbiin Qur'aana kanaan jecha ergamaati jedheetiin dubbatee jira. Ergamaan immoo qaama isa erge qaba. Namni tokko fakkeenya ergamaa yookaan nama malaktanyaa ka jedhamu afaan Amaariffaatiin namni malaktanyaa yookaan ergamaa ta'e tokko ergamaa erga ta'ee maal qaba jechuu qaama isa erge qabaa jechuu. Qaamni isa erge kun eenyu? Rabbii kennaa jechuu. Rabbitu isa erge. Kanaaf jechi ergamaan qabatee dhufe kun jecha isaa osoo hin taane jecha eenyuti? Jecha ka ergeeti. Namni tokko ergamaa yoo jedhame jechi inni qabatee dhufu jecha eenyuti? Jecha ka ergeeti. Qur'aana kana mee sirriitti xiinxallaa. Aayaa kana sirriitti xiinxallaa. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala Qur'aanuma jecha kiyya jedhee dubbate kana maal jedheeni? Jecha ergamaatii jedheeni. Jecha ergamaa jedhe malee jecha nabiyyiitiin jenne yookaan jecha malaayikaatiin jenne jecha ergamaatii jedhe. Kanaaf ergamaa ka jedhame kun ammoo eenyu yookaan rasuul yookaan ergamaa ka jedhame Jibriilii fi Nabi Muhammadii sallallahu alaihi wasallam. Mursil yookaan kan erge hoo eenyu? Rabbi. Mursal yookaan ergamaanoo kan ergame hoo eenyu? Qur'aana kana. Kanaaf ergamaan qabatee dhufe sun ka eenyuti jechuu? Ka ergeeti. Ka erge ammoo eenyu? Rabbii kennaa jechuu. Kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala gaduma siqeetiin aayaa gadaan irratti maal jedhee dubbate? إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون جدي قد سكيت مال جدي تنزيل من رب العالمين قرآن يكون ربي عالم براكبو فمير أجر كناف جتش إرغما جتشو نساء يروسان كدوبتا جرو إرغما كي يوان جروف جتش إرغما يروسان دوبتا جرو إرغما تو يروسان وان دوبتا جروف جتش إرغما جرامي مالي جبريل تفكينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يروسان yeroo dubbateetiin gara Nabi Muhammad dabarsan Jibriiltu dubbataa jiraaf jecha Rabbi maal jedheen? Jecha maleekaatii jedheen yookaan jechi ergamaa kiyyaa ka Jibriil jedheen. Akkasuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan ofii isaaniitii dubbatanii ummata geessaa jiraniif jecha Rabbiin Nabi Muhammaditti achi erkisee maal jedheen? Jechi ergamaa kiyyaati ka Muhammadiiti jedheen jechuu. Sababa kanaaf jecha jechi ergamaa jedhameetiin dubbatame malee isaantu of biraa kaase jechuudha miti jechuu. Jechi kun jechi isaan geessaa jiran kun jecha isaan of biraa kaasanii haasaan jecha osoo hin taane jecha ka ergateeti.
Kanaaf rabbiin maal jedhee dubbate jecha ergamaati jedhee dubbate jechuu. Qur'aana kana osoo xiinxalanii wallaahi ajaa'ibatu keessa jira. Kanaaf qur'aanni jecha rabbiiti jechi ergamaati ka jedhame ammoo yeroo san waan dubbataa jiraniif jecha rabbiin jechi ergamaati jedheetiin itti erkise malee isaantu of biraa kaase jechuudha miti jechuu. Akka isaan of biraa hin kaasee ragaan maali ergamaa jechuma jedhu kanaa jechuu. Hubattan jedheetiin yaadaa dogongoroota garaagaraa qur'aana irratti kan ka'an inshaallah deebii wajjin deebisnaa barnoota islaamummaadhaa hordofuudhaaf yuutuubii irratti mujaahid fillah ka jedhuun tiiktookii irratti mujaahid fillah 2 ka jedhu fooloo gochuudhaan teelegiraamii irratti @abduu islaam apologist ka jedhu hordofaatiin barnoota diinii keessanii hubadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.